yeroo hojii waaqummaa hojjetu waaqa ta'a. Yeroo hojii namummaa hojjetu immoo nama ta'a hin jennu jechuudha. Tawaahidoo keessa waaqni gara namaatti, namnis immoo gara waaqaatti hin jijjiiramne jechuudha. Namoonni namummaatti jijjiirame akka hin jenneef nurra bule jedhe. Irra bule akka hin jenneef immoo nama ta'e jedhe. Kanaafuu tawaahidoo yommuu ibsinu fakkeenyaaf amma tawaahidoo gaafa ibsinu waaqaa fi namadha hin jennu. Waaqaa fi Kiristoos waaqaa fi namadha jedhanii kan faarfatan jiru. Walaloo akkasii kan barreessan jiru. Kun ganinsa akka mana kiristaanaatti. Namni waaqa ta'e, waaqni nama ta'e jechuun dandeenya. Hubadhaa. Yeroo boo'e namadha. Yeroo du'aa kaase waaqadha hin jennu. Asitti Kiristoos boo'e jedha. Asitti Kiristoos du'aa kaasedha. Maal jechuudha? Asitti Kiristoos hin rafedha. Asitti immoo inni hin rafu. Waaqa jiraata bara baraatiin rafu. Eegduu tiksee hundumaatiin rafu jedha. Maal jechuudha jedha? Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Hundumaa dursaa addunyaan osoo hin uumamin dura tokkummaa fi sadummaa isaa adda ta'een galateeffamaa kan ture. Hundumaa kan argamsiisee hunduu isarraa, hunduu isaaf, hunduu waa'ee isaaf, hundumtuu isaan abdii kan godhatu bara boodaa karaa ilma isaa tokkicha kan nu fayyifate Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa kan qulqullaa'e olol kan jeesaaf yaa ta'u. Deessee biddeena jireenyaa kan nu badhaaste haati Waaqayyoo qulqulleettiin nu biroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoome isheef yaa ta'u. Waaqayyoo kan isaan kabaje, kan isaan qulqulleesse, tolonni, ergamoonni isaa, abboonni qulqulloonni hundumti isaanii akka kennaa fi kabaja Waaqayyoo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan kabajame isaaniif yaa ta'u. Akkam jirtu? Nageenyi faraara Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota miidiyaa Soosoriyaa. Akkuma beekamu torban darbe yookaan yeroo darbe barnoota kutaa tokkoffaa mata duree tawaahidoo jedhuun waliin barachuun keenya ni yaadatama. Barnoota keenya har'aatiin yookaan immoo kutaa har'aatiin immoo bakka yeroo darbe dhaabbanne irraa kaanee kan itti fufnu sa'a. Kutaa darbe irratti jecha tawaahidoo jedhu akka jechaatti maal akka ta'e ilaalleerraa. Isa booda immoo jechi kun mana kiristaanaa keessatti akkamitti akka hojiirra oolu jalqabee eenyu akka dursee fayyadame yoom akka ta'e fi amalummaa Kiristoos barumsa ortodoksawaatiin kan jedhu jalqabne ture jechuudha. Kana keessatti bakka saditti qoonnee ilaalla jennee turre. Bakka saditti gaafa jennu walooma dura, yeroo waloomaa fi walooma booda kan jedhu hubannoof akka ta'utti sirriitti akka nuuf galutti abboonni keenya akka nuuf kaanitti ilaaluu jalqabne ture jechuudha. Kanaaf walooma dura akkeenyi namummaa maal akka fakkaatu, amalummaan namummaa maal akka fakkaatu, qaamni namummaa maal akka ta'e ilaallee jirra. Akkasuma akkeenyi ilmaa yookaan immoo Waaqayyo ilmaa yookaan jechaa maal akka ta'e, qaamni isaa maal akka ta'e, amalummaan isaa maal akka ta'e ilaallee ture jechuudha. Kan ilaaluun kan barbaachiseef tawaahidoo kan jennu kun maal akka ta'e hubachuuf akka nu rakkisneef jechuudha. Isatti aansinee yeroo waloomaa kan jedhu jalqabnee dubbii dinqii, dubbii raajii sammuun nama bira hin geenye kitaabni qulqulluu raajii guddaadha, icciitii guddaadha jedhee ibse kan raawwii dubroo gadameessa dubroo Maariyaam keessatti raawwate sana ilaallee jira jechuudha. Sun hojii Hafuura Qulqulluutiin akka ta'e kiristaana tokkoof immoo sana beekuun, sana hubachuun raajiiwwan sobaa garaagaraatiin raafamuu irraa akka isa eegu kaasnee turre. Kanarraatiin immoo egaa mata dureedhuma kana jalatti, mata dureedhuma yeroo waloomaa jedhu kana jalatti walooma gaafa jennu maal jechuudha? Ibsituuwwan akkamiitiin ibsuun danda'ama? Kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa walooma gaafa jennu waan lama akka jiru hubachuun barbaachisaadha. Waan lama akka jiru, akkeenyi namummaa akka jiru,
akkeenyi waaqummaa yookaan immoo akkeenyi ilmaa akka jiru hubachuun barbaachisa hunda dura jechuudha. Akkeenyi ilmaa kan jennu akkeenya waaqummaa jechuudha. Akkeenyi namummaa immoo kan dubroo Maariyaam irraa fudhatame sana jechuudha. Egaa walooma gaafa jennu ibsitoota tokko tokkoon ibsuun ni danda'ama. Inni jalqabaa namummaa fi waaqummaan waloome gaafa jennu irra buluutiin miti. Irra buluutiin miti. Kana jechuun namummaan dura argamee isa booda immoo waaqummaan kan irra bule miti jechuudha. Kanaafuu akkuma yeroo darbe kaasne raawwiin yookaan immoo raajiin kun gadameessa dubroo Maariyaam keessatti gaafa raawwatu garaagarummaa yeroo hin turre jechuudha. Foonummaan yookaan namummaan dubroo Maariyaam irraa erga hirame waaqummaan samii irraa erga bu'ee garaagarummaa yeroo osoo hin jiraatin waaqummaa fi namummaan tokkoome jechuudha. Kanaaf namummaan sun namummaa gaafa jennugaa namummaa Kiristoos jechuu keenya. Namummaa Kiristoos isa dubroo Maariyaam irraa hirame jechuu keenya. Namummaan sun dursii argamee waaqummaan immoo boodarra kan irra bule miti jechuudha. Tokko tokko isa qulqulluu Yohaannis wangeela isaa boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti jechis nama ta'ee kennaa fi dhugaadhaan guutamee nurra bule. Nurra bule kan jettu kana qabatanii akka waan namummaan dursee gadameessa dubroo Maariyaam keessatti keessa boqatee isa booda immoo waaqummaan dhufee irra buleetti kan yaadan jiru jechuudha. Kana qofa miti achi keessa qofaatti miti. Tokko tokko immoo namummaan yookaan immoo namni erga dubroo Maariyaam irraa dhalatee hafuurri yookaan waaqummaan immoo isa booda Yordaanositti yeroo inni cuubamu irra bule kan jedhanillee jiru jechuudha. Kanaaf tawaahidoo gaafa jennu garuu kanarraa addadha. Yeruma tokkotti namummaan dubroo Maariyaam irraa fudhatame waaqummaan samiirraa dhufe tokko ta'an jechuudha. Tokko ta'an. Egaa irra bule yeroo jennu amma nurra bule gaafa jedhamu akka Waaqayyo qulqullootarra hafuuraan bulu sana miti. Akka Waaqayyo qulqullootarra hafuuraan bulu sana miti jechuudha. Akkas yoo ta'e akkas jennee kan yaadnu yoo ta'e Waaqayyo nama hin taane jechuudha. Waaqayyo nama hin taane hafuuraan kennaadhaan akkuma qulqullootarra bulu sana irra bulee nu jechisiisa. Waaqayyo nama hin taane jenna taanaan immoo fayyinni keenya hin raawwanne jechuudha. Maaliif nuti kan amannu Waaqayyo amalummaa keenya amalummaa isaa taasifatee abaarsa bara baraa nurra jiru sana fannoo irratti fudhatee ofii isaatii fudhatee nuun bilisa akka baase amanna jechuudha. Garuu nuun fayyisuu kan danda'u amala namummaa yoo qabaate qofadha. Yoo irra bule kan jennu ta'e yookaan immoo hafuurri irra bule ayyaanni irra bule kan jennu yoo ta'e nama hin taane jechuudha. Akkuma qulqullootaa eebbifame jenna malee yookaan dibame jenna. Garuu tawaahidoo keessatti akkas miti. Wal duraa booda argamuun hin jiru. Inni tokko isa tokko irra buluun hin jiru jechuudha. Kanaaf lamaanuu al takkatti tokkoomanii jechuudha. Tole. Inni itti aanu duub deebii malee. Duub deebii malee. Kana jechuun immoo akka ulee Aaroon yookaan akka ulee Musee jechuudha. Ifama akka ulee Musee. Ulee Musee akkuma seera bahuu irratti barreeffamee jirutti gaafa xonqaayota Misir wajjin Musee fi xonqaayonni Misir gaafa wal dorgomaa turan sana jechuudha. Uleen Musee takka boofataati takka immoo ulee taati. Amma ulee yoo taate takka boofa. Takka ulee takka boofadha. Kun seera bahuu boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irratti ibsamee jira jechuudha. Tawaahidoo keessatti garuu inni akkasii hin jiru. Tawaahidoo keessatti takka waaqa takka immoo nama ta'uun hin jiru jechuudha. Duub deebii malee gaafa jennu akkasidha. Amma Kiristoos kana jechuun Kiristoos takka waaqa ta'a takka immoo nama ta'a. Takka waaqa ta'a takka immoo nama ta'a jechuu keenya. Kana jechuun fakkeenyaaf hojii namummaa gaafa hojjetu kitaaba qulqulluutti amma Kiristoos gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galanni maqaa isaaf haa ta'uuti kitaaba qulqulluu irratti
hojii namaa yeroo hojjetus ni argina, hojii waaqaa yeroo hojjetus ni argina jechuudha. Kanaafuu yeroo hojii waaqummaa hojjetu waaqa ta'a, yeroo hojii namummaa hojjetu immoo nama ta'a hin jennu jechuudha. Yeroo hojii waaqummaa hojjetus inni waaqadhas namadhas, yeroo hojii namummaa hojjetus inni namadhas waaqadhas jechuudha. Kanaaf duub deebiin hin jiru jechuudha. Inni itti aanu osoo hin jijjiiramiin kana jechuun maal jechuudha? Jijjiiramuu gaafa jennu egaa wanti tokko jijjiirame gaafa jennu amalummaa sana gadhiisa. Amalummaa sana gadhiisaa amala ta'e wayii ni qabaata. Yookaan immoo amalummaa isaa guutummaa guutuutti gadhiisuu baatus amalummaa isaa keessaa wantoota inni dhiisu ni jira jechuudha. Jijjiirame jechuudhaaf wanta inni dhiisu wayii hin jira. Yookaan guutummaa guutuutti ta'a, yookaan immoo giddu galeessummaadhaan amalummaa isaa dhiisa jechuudha. Tawaahidoo keessa inni kun hin jiru. Walooma keessa inni kun hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenya amma kitaaba qulqulluu keessaa ta'eewwan tokko tokko kaasnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf amma haadha manaa Loox seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 21 irratti akkuma barreeffame argannu haati manaa Loox gara dhagaa ashabootti akka jijjiiramte kitaabni qulqulluun ni kaa'a. Akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti akkuma ibsamee jiru bishaan Qaanaa Galiilaatti bakka gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam wajjin bakka cidhaatti argametti bishaan sun gara wayiniitti akka jijjiirame nutti agarsiisa. Jijjiirame jedha. Kitaabni qulqulluu gaafa ibsu jijjiirame jedha. Kana jechuun amalummaa isaa duraan qabu sana dhiisee amala biraa ta'e, amalummaa biraa qabaate jechuudha. Haati manaa Loox amalummaa ishee duraatiin nama turte. Boodarra garuu dhagaa ashaboo taate. Amalummaa biraa qabaatte jechuudha. Bishaan amalummaa isaa duraatiin bishaanummaadha yookaan bishaanidha. Garuu immoo booda gaafa gara wayiniitti jijjiiramu wayinii ta'e malee bishaanummaa of keessaa hin qabu. Tawaahidoo keessa garuu kun hin jiru. Tawaahidoo keessa waaqni gara namaatti, namnis immoo gara waaqaatti hin jijjiiramne jechuudha. Waaqni gara namaatti, namnis immoo gara waaqaatti hin jijjiiramne. Kana jechuun maal jechuudha? Jechi yookaan waaqni ilmaa inni samiirraa dhufe sun waaqummaa isaa dhiisee gara namummaatti hin jijjiiramne. Namummaan inni Dubroo Maariyaam irraa hirame sunis immoo namummaa isaa dhiisee gara waaqummaatti hin jijjiiramne. Namummaa isaa guutummaan qabatee waaqummaa wajjin tokko ta'e. Waaqnis amala waaqummaa isaa guutummaadhaan qabatee namummaa wajjin tokko ta'e jechuudha. Tokko ta'e kan jennu isa kanadha. Namoonni tokko tokko immoo qulqulluu Yohaannis boqonnaa tokko wangeela isaa irratti jechuudha. Lakkoofsa 14 irratti akkuma duratti kaasne jechi nama ta'e kan jedhu sana. Jechi nama ta'e kan jedhu sana qabatanii waaqni gara namaatti akka jijjiirametti kan barsiisan jiru jechuudha. Duratti akkuma kaasne kennaa fi dhugaadhaan guutamee nurra bule ishee jettu qabatanii namoonni tokko tokko akka waan waaqummaan namummaa irra buleetti barsiisu. Isa kana immoo qulqulluu Yohaannis maal jedhe? Akka isaan akkas hin jenneedhaaf dursee nama ta'e immoo jedhe. Nama ta'e jedhe. Nama ta'e nurra bulee. Namoonni namummaatti jijjiirame akka hin jenneef nurra bule jedhe. Irra bule akka hin jenneef immoo nama ta'e jedhe. Kanaafuu Sirumaayyuu wangeelli Yohaannis seenaa isaarraa akka dubbisnutti kan barreeffame shakkitootaaf deebii kennuuf akka ta'e qulqulluu Yohaannisis wangeela kana kan barreesse kitaabolee qulqulluu yookaan immoo kutaa kitaabolee qulqulluu kaan booda akka ta'e seenaan ni dubbata jechuudha. Kanaafuu namoonni tokko tokko jecha nama ta'e qabatanii gara namummaatti akka jijjiirametti kan yaadan jiru jechuudha. Isa kana garuu qulqulluu Yohaannis nama ta'e akka isaan hin jenneef immoo nurra bule isaaniitiin jedhe. Nama ta'e akka hin jenneef immoo nurra bule. Kana jechuun namummaan illee jira, waaqummaanis jira jechuudha. Qulqulluu Yaareed maal jedha isa kana gaafa ibsu hayyuun mana kiristiyaanaa qulqulluu Yaareed kabaja waaqummaa isaa osoo hin gadhiisiin bu'e.
gadameessa dubroo keessattis murteeffame yookaan immoo gadameessa dubroo keessattis bule jedha. Kabaja eenyu kabaja waaqummaa isaa osoo hin gadhiisiin jechuudha. Kana jechuun jijjiiramuun ittiin jiru jechuudha. Akkasuma qulqulluu Yohaannis afaan warqee hayyuun mana kiristaanaa keenya namummaan amalummaa waaqummaa akka hin balleessine waaqummaanis amalummaa namummaa hin balleessine jedha. Namummaan amalummaa waaqummaa hin balleessine. Waaqummaanis immoo amalummaa namummaa hin balleessine jedha gaafa akkamitti waaqayyo nama ta'ee nu fayyise yeroo dubbatu jechuudha. Akkasuma qulqulluun Qeerloos inni Iskindiriyaa waaqummaan gara namummaatti namummaanis immoo gara waaqummaatti hin jijjiiramne jedha. Hin jijjiiramne. Kanaaf jijjiiramuun osoo hin jiraatin lamaanuu amalummaa mataa isaanii qabatanii tokkooman jechuudha. Walooman jechuudha. Tarii inni kun boodarra fakkeenya nuuf galuutiin akka abboonni nu barsiisanitti fakkeenya nuuf galuutiin gaafa kaasnu irra caalaa ifa nuuf ta'a jedhee yaada. Ammaadhaaf garuu akka kanatti hubachuun barbaachisaadha. Inni biraan wal makuudhaan miti. Wal makuudhaan miti. Kana jechuun wantoonni lama wal fudhachuudhaan giddu galeessummaadhaan amala haaraa ta'e yeroo uuman ni mul'ata jechuudha. Kun makaa jedhama. Fakkeenya isinii kaasa. Fakkeenyaaf bishaanii fi dammi walitti makamuudhaan booka waan jedhamu uumu jechuudha. Waan biraa. Waan ta'e biraa uumu. Kana jechuun bishaan haga ta'e amalummaa isaa gadhiisee dammis immoo haga ta'e amalummaa isaa gadhiisee walitti dhufanii waan booka jedhamu wayii uumu. Bookni kun yookaan bookni bishaanii fi dammarraa argame kun bishaanis miti. Dammas miti jechuudha. Lamaan isaallee miti. Waan haaraadha. Waan biraadha jechuudha. Amala bishaanummaas of keessaa qabaa haga ta'e wayii guutummaatti miti. Fakkeenyaaf guutummaatti hin qabaatu. Guutummaatti akka hin qabaanneef bishaan bifa hin qabu. Bookni garuu bifa godhata. Kanaafuu bishaan amalummaa isaa gadhiisee ni qaba jechuudha. Amaloota gadhiisee ni qaba. Dammis amalummaa guutummaatti amalummaa isaa hin qabaatu booka keessatti. Fakkeenyaaf dammi bishaan irra jajjaboodha. Booka gaafa ta'u garuu dhangala'aa ta'a. Dhangala'aa ta'a jechuudha. Kanaafuu amalummaa isaa gadhiisee jira jechuudha. Waan haaraa ta'a jechuudha. Kabiraa aannanii fi buna gaafa walitti makamu makaatoonni ta'a. Kunillee makaadhaan kan dhufudha. Hubadhaa wantoonni kun gaafa walitti makaman walakkeessaan isaa ta'u yookaan immoo irraa isaa ta'u amala dhaban wayii qabu jechuudha. Amala dhaban wayii qabu. Guutummaatti ta'uu baatus. Garuu tawaahidoo keessatti waaqummaanis amalummaa isaarraa wanni hir'ise tokko illee hin jiru. Namummaanis immoo amalummaa isaa uumamaan qaburraa waan hir'ise tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf lamaanuu amala mataa isaa guutummaatti eeggachuudhaan tokkooman jechuudha. Inni biraan ida'amuudhaan miti. Ida'amuudhaan miti. Egaa ida'amu gaafa jennu immoo tokko isa tokkorra taa'uun ta'uu danda'a yookaan immoo tokko isa tokko keessa galuun ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma uffata lama akka walirra kaa'uu yookaan immoo uffata lama akka walirratti uffachuu biddeena leemaatirra yookaan masoobiirra akka kaa'uu yookaan immoo kitaaba qabee isaa keessa kaa'uu kuni ida'amuu agarsiisa. Walitti dabalamuu wayii wal bukkee wal cinaa taa'uu wayii agarsiisa jechuudha. Kana jechuun yeroo barbaadametti adda baafamuu illee danda'a. Yoo barbaanne tokko isaa fuunee faayidaa wayiif oolfachuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma biddeena masoobiirra keenya yeroo barbaachisutti biddeen sanarraa fuunee nyaataaf oolchanna. Uffata illee walirratti uffannee yeroo barbaanne uffata isa tokko oofuun inni tokko hafuu danda'a jechuudha. Tawaahidoo keessa walooma keessa amalli akkasii hin jiru. Waaqummaan foonummaarra kan taa'e yookaan immoo foonummaan waaqummaarra kan taa'e miti. Lamaanuu kan wal keessa taa'an miti. Kana jechuun fakkeenyaaf amma kitaaba qabeessaa keessa gaafa keenyu namoonni tokko amma foonummaan yookaan namummaan bultoo waaqa akka ta'e akka waan namummaan akka bultoo godhatee foon keessa buleetti kan yaadan jiru. Akkasitti miti. Akka waan kitaabni qabeessaa keessa bulutti jechuudha. Tawaahidoo keessatti akkasitti miti. Tokkoomuun amalummaa fi qaamaa ni jira. Kanaafuu tawaahidoo yommuu ibsinu fakkeenyaaf amma tawaahidoo gaafa ibsinu waaqaa fi namadhan jennu.
Tawaahidoo gaafa ibsinu. Kana jechuun Kiristoos waloomaan waaqa ta'e yookaan jechi waloomaan nama ta'e. Waloomaan nama ta'e. Namummaa amalummaa isaa taasifate. Jenna miti gaafa Kiristoosin ibsinu amma Kiristoos waaqaa fi namadha hin jennu. Hubadhaa ijoollee Waaqayyo. Kiristoos waaqaa fi namadha hin jennu. Waaqaa fi namadha jechuun ida'amuu yookaan walirra taa'uu wayii mul'isa. Kanaafuu walooma adda ta'e ibsuuf walooma adda ta'e kana walooma ida'amuun keessa hin jirre ibsuudhaaf waaqadhas namadhas jenna. Waaqadhas namadhas jenna. Namoonni tokko tokko Kiristoos waaqadha. Kiristoos namadha kan jedhan jiru. Nu akkasitti ibsinu. Waaqadhas namadhas jennee ibsina. Tokko tokko amma parsentii ibba waaqadha, parsentii ibba namadha jedhan. Kuni qofti Kiristoos hin ibsu. Tokkummaan jira gidduu isaanii. Sirriidha Kiristoos parsentii ibba waaqa, parsentii ibba namadha. Jechuu qofaatiin Kiristoosin ibsuu hin dandeenyu. Tokkummaan jira gidduu isaanii. Wanni ijoon dubbii fayyisuu Kiristoos keessatti wanni nu harkaa baduu hin qabne tokkummaan namummaa fi waaqummaa akka jiru hubachuun barbaachisa. Yoo kana hin hubanne rakkoo inni fayyina dhala namaa irratti yookaan adeemsa fayyina dhala namaa irratti rakkoo inni fidu ilaalla jechuudha. Amma tarii gaafa akkasitti amma dubbii Kiristoos irratti xiyyeeffannee haasofnu tarii waan hin barbaachisne wayii faan nutti fakkaata ta'uu danda'ama. Waan hin barbaachisne wayii waan biraarraa too xiyyeeffanne namoonni barbaadan jiraachuu danda'u. Garuu miti kun hundeedha. Hundi isaa asii ka'a. Hundumti isaa asii ka'a. Jireenyi tokko tokko kiristiyaanota ka'umsi isaa iddoo kanarraati. Kana hubachuurraa ka'a jechuudha. Kanaafuu tokkummaan jira. Kiristoos waaqadha. Namadha jechuu qofa osoo hin taane waaqadhas namadhas. Saa kan dhuma irratti itti dabalamtu kun tokkummaa ibsiti jechuudha. Kanaaf waaqaa fi namadha hin jiru. Yeroo baay'ee faarfannaawwan keenya keessatti rakkoowwan tokko tokko mul'atan jiru. Rakkoowwan tokko tokko barnoota kana sirriitti hubachuu dhabuurraan kan ka'e jechuudha. Waaqaa fi Kiristoos waaqaa fi namadha jedhanii kan faarfatan jiru. Walaloo akkasii kan barreessan jiru. Kun ganiinsadha akka mana kiristiyaanaatti. Kanaaf akkas jechuun ida'amuun jira jechuudha. Akka waan qaamni namummaa fi qaamni waaqummaa wal cinaa walirra taa'e wayiitti akka ilaalu nu taasisa jechuudha. Akka waan amalli namummaa fi amalli waaqummaa wal cinaa taa'e wayiitti akka ilaalamu ta'a jechuudha yoo fi jennee fayyadamne. Kanaaf waaqadhas namadhas jenna jechuudha. Ida'amuun waan hin jirreef. Fi kan jennu kun ida'amuu ibsa akkuma hundi keenya beeknu iyyuu. Abaluu fi abaluu yoo jenne ida'amuu ibsa. Abaluudhas yoo inni garuu lamaansaa ta'uu ibsa jechuudha. Inni biraan ibsituuwwan waloomaa keessaa inni biraan walooma yeroo daanga'e miti. Waloomni yookaan tokkoomuun waaqummaa fi namummaa gidduu jiru kun kan yeroo daanga'e miti. Kana jechuun maal jechuudha? Uumama isaaniitiin yookaan immoo adeemsa jireenya yookaan immoo jireenya uumamootaa keessatti amala waloomaa kan qaban jiru. Amala waloomaa kan qaban. Garuu immoo yeroo ta'e wayiitti walooma tokkummaan isaanii kun kan diigamu jechuudha. Fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Fakkeenya fooniif lubbuu. Fooniif lubbuun namaa amala walooma amala tokkoomuu qaba. Yeroo ta'e wayiitti garuu gaafa duuti foonii dhufu yeroo ta'e wayiitti adda bahu jechuudha. Waloomni namummaa fi waaqummaa gidduu jiru garuu kan adda bahu miti. Libsuu ijaafillee yeroo ta'e wayiitti kan adda bahu miti. Bara boodallee kana booda kan adda bahu miti jechuudha. Tsiyooniin bultoo bara bara akka taasifate ni dubbata miti Waaqayyo. Tsiyooniin bultoo bara bara akka taasifate. Kana jechuun bara baraan namummaa amalummaa isaa taasifatee akka waloomfate ibsa jechuudha inni kun. Kanaaf walooma yerootiin daanga'e miti kan jenne isa kanaaf hamma libsuu ijaafillee adda bahinsi hin jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kana gaafa jennu amma yeroo gadameessa dubroo Maariyaam keessa turellee waloomaan ture. Isa kana wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 40 45 keessatti ibsuu dandeenya. Ilaaluu dandeenya.
Iddoo kanatti Elsaabeet gaafa dubroon Maariyaam gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos ulfooftee gara Elsaabeet gaafa deemtu Elsaabeet keessa hafuurri qulqulluu bulee maal jettee galateeffatte? Gooftaadha gooftaa koo jette. Haadha gooftaa koo jetteetu sagaddeef. Amma Elsaabeet gooftaa koo kan jetteef isa gadameessa dubroo Maariyaam keessa jiru sana hafuurri qulqulluu waan isheetti mul'iseef. Gooftaa kan jedhamu immoo Waaqadha. Gooftaa kan jedhame Waaqadha. Kanaaf inni gadameessa dubroo Maariyaam keessa gaafa ture Waaqadhas namadhas ture jechuudha. Inni biraan gaafa lafa kana irra deddeebi'aa ture. Gaafa lafa kana irra deddeebi'aa ture illee namadhas Waaqadhas. Hojii namummaas hojjechaa ture. Hojii waaqummaas hojjechaa ture jechuudha. Isa kana wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti argachuu dandeenya. Inni biraan erga du'aa ka'ee boodas. Erga du'aa ka'ee boodallee namadhas Waaqadhas ture jechuudha. Walumaan ture jechuudha. Walumaa galatti tokkummaan namummaa fi waaqummaa ture jechuudha. Erga du'aa ka'ee booda miti. Qofa miti. Yeroo murtoof dhufullee walooma kanaan akka dhufu. Gaafa inni duukaa boota isaa gara gaara ejersaa yookaan gaara Bitaaniyaatti fudhatee gaafa ol bahee sana ergamaan Waaqayyoo duukaa bootaan akkasittiin jedhee ture. Inni isin akka argitan ol bahee kun akkanumatti deebi'ee ni dhufa jechuudha. Akkanumatti deebi'ee ni dhufa gaafa tokko galataan deebi'ee akka dhufu ibsuudhaa fi lammaffaan immoo amalummaa amma ol bahee kanaan amalummaa namummaa kan isaa taasifate kanaan deebi'ee ni dhufa murtoof jechuudha. Kanaafuu walooma booda adda bahuun yeroo tokkoof illee hin jiru jechuudha. Kana booda hin turres, kana dura hin turres, kana booda illee hin jiraatu jechuudha. Hamma bara baraatti. Tole, egaa yeroo waloomaa yookaan yeroo tawaahidoo kan jedhu kanumaan xumurree amma isa sadaffaa walooma booda kan jedhu gabaabsinee ilaalla jechuudha. Egaa akkuma armaan olitti ibsine walooma booda duubatti deebi'uun adda qoqqooduun yookaan immoo namummaa fi waaqummaa adda addatti ilaaluun hin jiru. Akkuma olitti kaasuuf yaalla jechuudha. Kana jechuun waaqni waan nama ta'eef waan namummaan hojjetu hunda hojjete. Hubadhaa gaasirratti walooma booda maaltu ta'e? Walooma booda maaltu ta'e? Waaqni waan nama ta'eef jechuun namummaa amalummaa isaa qabeenya isaa waan taasifateef waan namni hojjetu hunda hojjete. Kana jechuun amalummaan yookaan amalli namummaan guutummaa guututti amala waaqummaa ta'e jechuudha. Namummaanis immoo waaqummaa wajjin waan tokkoomeef waan waaqummaan hojjetu hunda hojjete jechuudha. Kanaaf amalummaan Kiristoos keessa jiru isa kanadha. Maal jedha isa kana gaafa ibsu qulqulluun Phaawulos ergaasaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 15 irratti cubbuu irraan kan hafe isa akkuma keenyatti qorame malee hangafa lubootaa dadhabbina keenyaaf garaa hin laafne hin qabnu jedha. Cubbuu irraan kan hafe nu fakkaata jechuudha. Amma cubbuu irraan kan hafe gaafa cubbuun amalummaa namummaa jechuun miti kun cubbuun garuu kufaatii booda amalummaa namummaa keessa galeera. Inni garuu cubbuudhaan nu fakkaanne. Cubbuurraan kan hafe garuu kaan hundaan nu fakkaate. Foon suuta guddatu waan tokkoonfateef innis suuta guddate nyaate dhuge. Foon yookaan immoo namummaa beela'u waan waloonfateef ni beela'e jedhame. Yookaan ni beela'es. Namummaa rafu dadhabu waan waloonfateef ni dadhabe ni rafe jedhameef. Namummaa yookaan foon gidirfamu waan kan isaa taasifateef ni fannifame, ni du'e, ni gidirfame jedhame jechuudha. Hubadhaa asirratti hubadhaa, sirriitti hubadhaa. Ilaala, amma waaqni duratti amalummaa akkasiin qabu ture. Akkeenya waaqummaa ilaallee turre kutaa darbe keessatti. Akkeenyi waaqummaa maal akka ta'e? Akkeenyi waaqummaa uumaa ture, hundaa kan danda'u ture, qaamni isaa kan hin qaqqabamne, daangaa kan hin qabne, hunda kan danda'u, kan hin rafne jennee ture. Amma
Amma garuu amalummaa waaqummaa isaa kanaan dabalatatti amalummaa namummaas kan isaa taasifate jechuudha. Kana qofa miti. Waaqni immoo waan nama ta'eef yookaan namummaa waan waloomeef namummaanis immoo waaqummaadhaan waloome jechuudha. Maal jedhama barnoota mana kiristaanaa keenya keessatti waaqni nama ta'e namni waaqa ta'e namnis waaqa ta'e jedhama. Asirratti waan tokko akka hubannu kanan barbaadu yeroo baay'ee jecha kana gaafa fayyadamnu of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Waaqni nama ta'e namnis waaqa ta'e gaafa jennu as keessatti garaagarummaa yeroo hin jiraatiin malee waan kana kan raawwate waaqummaa akka ta'e nu harkaa baduu qabu. Waaqummaatu kana raawwate. Kana jechuun wanni kun kan ta'e eeyyama namaatiin osoo hin taane eeyyama waaqayyootiinidha. Eeyyama jechaan ta'e waaqni eeyyama mataa isaatiin jaalala namaaf qabuuf jecha dhufee amalummaa namummaa amalummaa isaa waan taasifateef waaqni waan nama ta'eef namnis waaqa ta'e jedhame malee namni waan waaqa ta'eef waaqni nama ta'e hin jedhamne. Ifadha miti. Waaqummaan yookaan immoo waaqni namummaa amalummaa isaa taasifatee waan nama ta'eef namni immoo waaqa ta'e jennee dubbanna malee amma waaqni nama ta'e maannoo namni waaqa ta'e waaqni nama ta'e jechuu hin dandeenyu. Hin garagalchinu jechuudha. Waaqni nama ta'e namnis waaqa ta'e jenna. Kanaaf kanallee gaafa ibsuun of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Wanti yoo kana hin hubanne dogoggora nuti keessa gallu jiraachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Egaa asirratti garuu wanti hubatamuu qabu amalawwan lamatu jira jenneera. Amalli waaqummaan jira, amalli namummaan jira. Qaamni lamatu jira. Qaamni namummaan jira, qaamni waaqummaan jira. Kanaaf tawaahidoodhaan tokko ta'e gaafa jennu qaama lamarraa qaamni tokko. Amala lamarraa amala tokko jechuudha. Tawaahidoo jechuunis akkas miti. Tawaahidoo jechuun yookaan walooma jechuun qaama lamarraa qaama tokko, amala lamarraa amala tokko jechuudha. Kanaafuu wanti hubatamuu qabu amalawwanii fi hojiiwwan kun lamaan gaafa gooftaaf dubbataman yookaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif gaafa dubbataman akka tokkotti isaaf dubbatamu malee kun kan namummaati kun immoo kan waaqummaati jennee miti. Fakkeenya isinii kaasamma. Fakkeenyaaf gooftaan Alaazaariin du'aa kaaseera. Alaazaariif yeruma sana immoo Alaazaariif boo'eera. Akka dhaqetti mana Maartaaf Maariyaam akka dhaqetti obboleessi isaanii Alaazaar du'e waan tureef isaan Alaazaariif boo'ee ture. Durallee waan isa jaallatuuf jechuudha. Yeruma sana immoo innumti boo'ee sun Alaazaariin deebisee du'aa kaaseera. Amma hubadhaa tawaahidoo booda adda addummaan hin jiru gaafa jennu inni Alaazaariif boo'e sun boo'uun amala namummaa haa ta'uyyuu malee inni Alaazaariif boo'e sun garuu waaqadhas namadhas. Kanaaf waaqni boo'ee jenna nuti. Nuti gara jabaannee yookaan ija jabaannee waaqni boo'ee gaafa jennu waaqni amalummaa isaatiin kan boo'e osoo hin taane namummaa boo'u sana namummaa imimmaan buusu sana kan sabaan taasifateef waaqni Alaazaariif boo'ee jenne. Achuma immoo takka turee Alaazaariin du'aa kaase immoo. Du'aa kaasuun aangoo waaqummaati. Du'aa kaasuun yoo humni waaqayyoo isaan gargaare namoonni du'aa kaasuu danda'u. Kana alatti aangoo waaqummaati. Inni du'aa kaase sun waaqa qofa miti. Hojii waaqummaati. Du'aa kaasuun hojii waaqummaa haa ta'uyyuu malee garuu inni du'aa kaase sun Kiristoos waaqadhas namadhas. Yeroo boo'e waaqadhas namadhas. Yeroo du'aa kaases waaqadhas namadhas. Hubadhaa. Yeroo boo'e namadha. Yeroo du'aa kaase waaqadha. Hin jennu. Yookaan immoo waaqni du'aa kaase namni immoo boo'e hin jennu. Maal jechuu dandeenya garuu? Waaqummaa isaatiin du'aa kaase jechuu dandeenya yookaan immoo namummaa isaatiin boo'e jechuu dandeenya. Qulqulluun Phexros waa'ee du'uu isaa yookaan fannoo irratti du'uu isaa gaafa ibsu akkas jedha ergaasaa isa tokkoffaa irratti jechuudha. Ergaasaa tokkoffaa irratti maal jedha?
fooniin du'e hafuuraan jiraataa ta'e jedha. Hubadhaa. Fooniin du'e hafuuraan jiraataa ta'e. Foon du'e hin jenne. Fooniin du'e. Garaagarummaan jira. Fooniin du'e jechuu fi foon du'e jechuu garaagarummaan jira. Fooniin du'e jechuun amala foonummaa isa du'u kan isaa waan taasifateef du'e jenna. Fannoo irratti du'e jenna. Kiristoos du'e jenna amma. Kiristoos du'e gaafa jennu fooniin du'e jenna. Foon du'e hin jennu garuu. Maaliif? Foonummaanis waaqummaanis tokkoomeera waan ta'eef jechuudha. Fooniin du'e jedhe malee qulqulluun Phexros foon du'e hin jenne. Inni biraan hafuuraan jiraataa ta'e jedhe. Hafuuraan gaafa jedhu waaqummaadhaan jechuu isaati inni kun ifadha. Hafuuraan jiraataa ta'e jedhe malee waaqni jiraataa ta'e hin jenne. Maaliif? Hafuurummaa fi yookaan waaqummaa fi namummaan tokkoomeera waan ta'eef addatti waaqni jiraataa ta'e hin jennu. Waaqummaadhaan jiraataa ta'e jechuu dandeenya malee jechuudha. Akkasuma namummaadhaan bu'ee namummaadhaan yookaan immoo amala namummaa kan isaa waan taasifateef Alaazaariif bu'ee amala waaqummaas immoo kan isaa waan taasifateef Alaazaariin du'aa kaase jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa taasisuu qabnu walooma booda kun hojii namummaati kun hojii waaqummaati kan jennu hin jiru. Kana jechuun kun hojii namaati kun hojii waaqaati kan jennu hin jiru. Amalummaa Kiristoos keessatti. Amma asirratti wanti tokko wanti akka isin akka hubattan barbaadu yeroo baay'ee amma kitaaba qulqulluu keessatti gaaffiiwwan ulfaatoo jedhamanii ka'an dhimma hojiiwwan Kiristoos kitaaba qulqulluu keessatti hojjete. Keessumaa wangeelota keessatti. Akkuma beekamu wangeelonni seenaa isaan seenessan yookaan immoo kan isaan barreessan barnoota Kiristoos lafa kanatti barsiise hojii inni hojjete raajii inni hojjetedha. Wantoota kana gaafa argan amma numa keessa amantaadhuma kana keessa teenyee kan burjaajofnu jira jechuudha. Kun maal irraa dhufe seetan? Bu'uurumarraa Kiristoos amanummaan isaa akkam waan jedhu hubachuu dhabuurraati. Asitti Kiristoos boo'ee jedha. Asitti Kiristoos du'aa kaaseedha. Maal jechuudha? Asitti Kiristoos hin rafeedha. Asitti immoo inni hin rafu waaqa jiraataa bara baraatii hin rafu eegduu tiksee hundumaatii hin rafu jedha. Maal jechuudha jedha. Kun gaaffii namatti ta'a. Amma wanti tokko nama ajaa'ibu namoonni biroo namoonni amantaa kana keessa hin jirre kitaaba qulqulluu irra caqasanii kunoo Kiristoos asitti nyaata asitti rafee jedhameera. Asitti immoo waaqadha jedha. Walitti hin bu'oo jedhu. Walitti hin bu'oo wanni kun jedhu. Egaa inni kun itti siiqanii Kiristoos akka isaan yaadanitti Kiristoos yookaan akka nama wayiitti yaaduu danda'u. Akka namaattis yoo yaadan akka waaqa qofaattis yoo yaadan shakkii akkasii keessa nama galcha. Kitaabni qulqulluu hundi isaa waan wal lole waan walitti itti fakkaata. Wanni nuti dogoggoruu hin qabne jechuudha. Kiristoos waaqadhas namadhas. Namummaa isaa amannee waaqummaa isaa ganne jennaan rakkoodha. Waaqummaa isaa amannee namummaa isaa ganne jennaanis rakkoodha. Kitaaba qulqulluu sirumaa dubbisnee hubachuu hin dandeenyu. Waa'ee fayyina ilmaan namootaas nuuf hin galu. Laphee guutuudhaan isatti amanuu hin dandeenyu. Isatti yoo hin amaniin immoo jireenya hin qabnu jechuudha. Isa kana bu'uura raawwachuun barbaachisa. Akkamitti akka eenyummaa keenya wajjin namummaa keenya wajjin waloomee tokkoomee nuuf jedhee fannifamee cubbuu keenya ofiisaa baatee nu qulqulleesse beekuu qofa miti. Amananii dhugaa bahuun ittiin jiraachuun nurraa eegama jechuudha. Kanaafuu isa kana bu'uura irraa hubanne jennaan kitaabni qulqulluu waan fedhe haa jedhu waa'ee Kiristoos jechuudha. Waan tokkollee waan nu rakkisu hin jiru. Amma waa'ee yeroo baay'ee gaaffii guddaa ta'ee kan ka'u waa'ee guyyaa dhufaatii isaa gaafa dubbatu gooftaan ilmillee hin beeku waan jedhu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee gaafata. Ilmillee hin beeku gaafa jedhamu namoonni ofiisaa iyyuu hin beeku waan jedhutti falakkaanii yeroo gaafatan ni jira. Kun amanummaa kana bu'uura irraa beekuu dhabuudhaan jechuudha. Namni tokko Kiristoosiin waaqadhas namadhas jedhee amanennaan hojii namummaa gaafa hojjetu yoo arge homaa nama dhagaa. Hojii waaqummaa gaafa hojjetu yoo argellee homaa waan isatti dhaga'amu hin jiru. Waaqadhas waan ta'eef jechuudha. Garuu hojii waaqummaa gaafa hojjetus hojii namummaa gaafa hojjetus inni namadhas waaqadhas malee adda qoqqooduun
hinjiru walooma booda jechuudha. Tole. Barumsa amalummaa Ortodoksii Kiristoos barumsa Ortodoksawaatiin kan jedhu bakka saditti qoonnee walooma dura yeroo walooma booda jennee kan ilaalle asuma irratti xumurra jechuudha isa kana. Amma mata duree biraatti seenna jechuudha. Ammallee mata duree biraatti seenna gaafa jennu waan biraa keessaan ba'an, waan biraa keessan seennu. Tawaahidoo waan jettu kana hubachuu waan qabnuudhaafi. Amma barnoota shakkiis kaasne, fakkeenyota yoo kaasne, kitaaba qulqulluu keessas caqasoota gaafa kaasnu tawaahidoo waanuma jettu kana qabachuudhaaf, hubachuudhaaf malee dhimma biraa qabanne miti barnoota kana keessatti. Dhimma biraa keessan gangallu. Tarii tawaahidoo kana hubachiisuuf dhimmoota nuti tuqnu tokko jiraachuu danda'u malee dhimmi ijoo nuti qabanneeru isa kanadha. Maaliif furtuun kiristaanummaa iddoo kana jira waan ta'eef jechuudha. Furtuun kiristaanummaa iddoo kana jira. Asiin jalqabne taanaan namni ijaaramni kiristaanummaa isaa asiin jalqabne yoo ta'e ijaarama sirrii hin qabaatu iddoo ta'e wayii itti nu kufa jechuudha. Kanaafuu itti aansinee barnoota ganiinsaa ijoo amalummaa Kiristoos irratti ka'an kan seenaa keessatti nuuf kaawaman fi akkasuma kitaaba qulqulluu irratti illee kan caqasaman tokko ni kaasna jechuudha. Amalummaa Kiristoos barumsa Ortodoksawaatiin kan jedhu bakka saditti qoonnee ilaallee jirra. Inni kunis walooma dura kutaa tokkoffaa keessatti ilaallee jirra isa yeroo waloomaa fi walooma booda kan jedhuun ilaalleerra. Kana keessattis haga ta'e waa'ee amalummaa Kiristoos akka hubattan abdii qabna. Yeroo itti aanutti immoo mata duree biraatiin mata duree barnootawwan ganiinsaa ijoo amalummaa Kiristoos irratti jedhuun walitti deebina. Egaa ammas dhimma biraa keessa galluuf miti nuti. Barnootawwan ganiinsaa yoo ilaalles fakkeenyaan yoo barsiisnes dhimmi ijoo nuti qabannee jirru dhimma tawaahidooti. Tawaahidoo sirriitti waan nu galuu qabuudhaaf, sirriitti hubachuu waan qabnuudhaaf. Kuni furtuu kiristaanummaati. Kiristaanummaan keenya asirraa ka'uu qaba. Kiristoos wajjin tokko ta'uurraa jalqabuu qaba jechuudha. Yoo akkas hin taane fagoodhumatti wantoota biroo qofaatiin sammuu keenya qabsiisnee fagoodhumatti Kiristoos wajjin kan jiraannu yoo ta'e fayyinni keenya shakkisiisa jechuudha. Kiristoos wajjin tokko ta'uuf garuu iddoo kanarraa eegaluu waan barbaachisuuf fakkeenyaan kaasnee haala garaa garaatiin akkasiin hubattanitti isin bira geenya jechuudha. Waaqayyo yoo nu gargaare kanaaf kutaa itti aanutti haga walitti deebinutti isin nagaan tura. Waaqayyo hamma honaatti nu wajjin ta'ee dubbii sagalee isaa icciitii isaa kana nutti dubbateef galanni ulfinni waaqeffannaan bara baraan hin dabarre isaaf haa ta'u. Ameen.